وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Katabiini mul'atu abbo gaafu jeena abbo. بسم الله الرحمن الرحيم. دقامة وعي كيف أهلين بقنا قال نيدني أيه لقي يا مامي لقي مني تيفوفا. وعليكم السلام. أمجي سراج بقنا قال نيدني سنونتي كيسنو مرتي كيسنو سنونتي بقنا قال نيدني أيه katabiini mul'atuun isaa. Kana laa katabii jalatti asiisni gabarra. Ni mul'ata ni dhagayamaa nis ni mul'ata inshaallah yaa rabbi haa tolchu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم يحيى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين إسلاما وردفتوني درسي حروفا أن بيجي اسمها للشوق برد دبرو وري وردفتن بقنا جيان نيدني دو غلطوما إيغا درسي تينيا تن حروفا يا
إذا خرج دامني بكتي دامني راي قال إن شاء الله بكتي دامني راي قال لا عارفي يا تقال مجلان قبني عارفي يا تنتقال مجلان قبني أكاتا همزة جتو وجين همزة جتو وخايتي غرفتي وزياد أما يقلوف عندهم أما يقلوفي بوچا يا سكنا قبدو بيفما يا تقا جلان قبني كان همزة وخان قبني كاتا لمتي بريسني جني أكاد دا لما بريسني جني قرو كان همزة وبارا قبدو كاتا فريد تقرر أكاتا فريد تقرر همزة أكاتا فريد تقرر ككفا بوچا تاومسا أكاتا فريد لا أقرر تكا دورتي وبتي وبا لما فا بودا دوبا يقا بودتي غرا دوباتي صدفا جدوتي أفرفا دورتي إيغا بوچا خانا بيخون ديركما خانما ولي يو كسران duraan jiraattee ni beekama. Yoo kisraan duraan jiraattee hamzaan cittuun yoo kisraan duraan jiraattee hamzaa cittuun yaa gubbaarra barreeffama. Egaa qabxii afreen kana ilaalla. Hamzaa cittuun yoo isii duraan kisraan jiraatte yaa gubbaarra keenya yeroo hedduu yaa tuqaa lama qabne akkanatti arguun mala yaa gubbaa jirti ni jennaa kisraa duraan jiri jennee murteessuu ni dandeenya. Ammoo yeroo yaan tuqaa lama qabne gama duraan dhufte akkamitti barreessamti? Akkamitti dubbisuu dandeenya? Ammoo ammaas hogguu yaan tuqaa lama qabne jidduu dhufte bocni yaatuun akkam ta'a? Hamzaan obi katamiin teessi? Kan jedhurraa laallaa. Egaa hamzaan tun boodarra laalla. Hamzaan mataansii dura ni dhufti, jidduun ni dhufti, booda ni dhufti. Kophaas ni dhufti. Kan booda laallu ta'a inshaallah. Hayyee qabxii kanarratti xiyyeeffanneeti ilaalla inshaallah irra. Qabxii ammaa kanarratti xiyyeeffanneeti barnoota keenya kaarraa ilaalla. Egaa barreeffamni ni mul'ata qaceelloon mul'ataa irra inshaallah. Maashaallah jettaniifi qabamni egaa maal isin ta'uu jiingaa egaa harfiin yaa afurii qabxii afurii kanarratti xiyyeeffannaa walii dabtara qabdan dafa barreeffadhaa. Filitti dabaasnaa dafa barreeffadhaa walii dabtara qabdan. Walii dabtara hin qabne immoo walii dabtara hin qabne an dabtara malee hin fedhu. Dabtara malee hin fedhu. Egaa sammuu qabachuun dhibbarraa dhibbatti sammuu qabachuun fedha. Garuu yeroo biraatiif isin waan fayyaduuf jecha yeroo biraatiif waan isin fayyaduuf jecha kanaafuu dabtararra barreeffachuu qabdan. Hayyee
نوري دفترتي بريفتن دبا نابري سالكم سكتا كوري دفتر رب بريفتن وري دفتر رس أبتن أبيكو جنة أبيكو جنة ما جت ما شاء الله أيه إيه كوري دفترتي بريفتن أبريستن جيتي يادا دينك خبا خجول الله خبا خجول الله تي أمدراس لالي جرا أمدراس لالي جرا أمدراس لالي جرا خبا خنجو ما شاء الله يه دفتر وري قدم جزاكم الله خيرا وعليكم السلام مختار تمام ماي إكرام ما شاء الله جبادة بلسما هوي نعم إن شاء الله حسنا لي وعليكم السلام رفتني آيا سنا لي إذا سيبر باني سبدي واي كود أروز خير جنّي خسيا كجرو ما أبا ما قلتا زينب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيه حرفية تقال من كمني حرفية الموت جنين أسيتي ألف نوتاتي ألف تاتي واسدي كم ناسرة أرجميسي ياتنا أكاتا أفرين كانت خلالو أكاتا أفرين كانت خلالو أكاف dura kophaa boodaa fi jidduutti kan laallu yoo hamzaa bukaa qabaatte ammallee yoo kisraan duraan jiraatte qalbiin hordofaa. Hamzaa yaatun yaan tuqaa lama jalaa qabne tun bocayaa ilmoo jennee duraan laalle akkaataa lama qofa laallee yoo kana qulqulluu kophaa jiraatte qubeen biraa duraan jiraattee fi kophaa si yoo dhufte fataa kisraa dummaa sugnaa ayyee har'amoo boca afurii laaluudhaaf Hamza cittu gubbaan dhufe. Hamza cittu gubbaan dhufe. Sababni Hamza cittu gubbaan dhufteef kisraatu dura jira. Sababni Hamza cittuun yaa gubbaarraan dhufteef kisraatu dura jira. Akka biraatti Hamza cittuun akkana ni dhufti. Ammallee Hamzaan cittuun asiin ni dhufti. Hamza cittuun yaa jalaan ni dhufti. Arraan kana darsii kana keessatti tartiibaan takka laala. Hamzaa cittuun yaa yoo kisraan jiraatte asiin ni dhufti takka laala. Amma immoo wanni ilaallu Hamzaan cittuun yaa gubbaa yoo dhufte kophaa isii harkina. Kophaa isiitti yaantuun kophaa isiitti erkina. Kisraa yoo jiraate. Sababni kophaa itti arkinu sababni yaa tuqaa lama hin qabne Hamzaa cittuun gubbaarraan jirtu yeroon kophaatti arkinu qubeen gama duraatiin itti maxxante yoo hin jiraanne. Agartani waan jiru hin argachiistaniini kophaa isii Hamzaan cittuun kan yaa gubbaan jirtu yaa tuqaa lama hin qabne gubbaan jirtu tun yeroon isiin yaan kophaa yeroo akkana dhufan yeroon Hamzaa cittuun kophaa isii qabxiin barreessaan qalbiin hordofaa qabxiin barreessaa qalbiin hordoftan yeroon akkana dhuftu qabxii ulaagaa qabdi Hamzaan yaan tuqaa lama hin qabne tan Hamzaan cittuun gubbaa jirtu yeroon kophaasii Hamzaa cittuu kakaa'ittee dhuftu ulaagaa qabdi. Ulaagaan isii takkaffaa yoo qubeen duraa fi qubeen daal zaal raa zay fi waaw duraan dhufte yoo qubeen
daal zaal raa zaay waaw duraan dhufte kisraa wajji jiraatte jechuudha. Kisraa wajji jiraatte wajjin jiraatte jiraattee yoo barreeffamni ni mul'ata yaa rabbi mul'isi. Qabxii ajaa'ibaati. Qabxiin irra laaluu deemnu tun asirraa eegallee qabxiin laaluu deemnu tun qabxii ajaa'ibaati. Foormulaan barreessu jira. Kophaan jedhe yeroon yaan kophaa argamtu hamzaa cibxuu kakaayettee kophaa argamtu kisraan duraan jiraattee qabxii takkaffaa yoo qubeen daal zaal raa zaay waaw kisraa wajjiin jiraattee guunja'u kisraan isaan jirti hamzaa cittuu duraan jirti. Kisraa wajjiin jiraattee dubbiin itti fufti. Kisraa wajjiin jiraattee hamzaa cittuun kisraa wajjiin jiraattee ammallee hamzaa cittuun tanwiina hin qabaanne yoo hamzaa cittuun tanwiina hin qabaanne yoo hamzaa cittuun tanwiina wajji hin jiraanne tanwiina waliin hin jiraanne hayyee yaan harfii yaan tun kophaa dhufti. Harfii yaa dhufti. Full stop. Barreeffadhaa dafa barreeffadhaa. Qabxii takkaffaa bocaa hojii ilaala. Kana booda bocni akkaan barbaachisaadha. Darsii tana keessatti bocni akkaan barbaachisaadha. Hurufa egaa mata dureen irra laallu hurufa hamzaa wal qabsiistuu tan yaa gubbaan jirtu kisraa yoo duraan jiraatte kuni seera hamzaa wal qabsiistuu yaa wajjin tajirtu itti ilaalu. Yaa wajjin tajirtu yeroo hundaa kanatti hin dhuftu. Yaan tun tara takka yeroo takka dura taati, yeroo takka jidduu taati, yeroo takka booda taati, yeroo takka kophaa taati. Seera san keessaa yeroo yaan tun kophaa dhuftu yeroon qubee yaa tuqaan qabne tun hamzaa uka kaayyettee kophaa si argamtu yoomi yoo qubeen waaw zaay raa zaal daal kisraa wajjiin jiraattee as gubbaa jiraattee jechuudha. Kisraan qubee shaneen tana wajji jiraattee hamzaa cittuun tanwiina waliin hin jiraanne fatatayni hin qabne kisratayni hin qabne dummatayni hin qabne jechuudha. Ifa tanwiina wajjiin hin jiraanne yaan kophaa dhufti. Yaan tun kophaa dhufti. Jechiin hin jeesinii galee akkaataa naannoo keetti barreeffadhu.
kophaa jennaa kophaa yoo jenne kaan beeku ani haaniin eegala. Loqoda Harargeettiin dubbadda. Kophaa jenna. Kophaanis akka loqoda keetiitti haa ta'u barreeffadhu. Wan nun dhibu. Kophaa jettuu, kophaa jettuu, qofa jettuu, qofaa jettus akkatti loqoda keetiiti. Ayyee barreeffamaan laalla. Barreeffamaan laalla. Waalaikum salaam dhiyaadhaa warreen ma dhuftan. Daddafaa barreeffadhaa. Daddafaa barreeffadhaa. Daddafaa barreeffadhaa. Way barreeffadhaa. Abdulrahman Ahmad Mali. Boksiin si dhawanii? Een si dhee? Waalaikum salaam hawwiin koo jannata ayyee. Duba maali maattu akkanatti rifannee bar booboo nu harka maal nu harkattee jennee rifanneer. Ayyee ni dandeesse yeroo irra deebitu barreessuu hin dandeesse garuu amma qalbiin na hordoftan waan akkaan barbaachisaati qabxiin tun eegaa dheengadda akkitti ilaalle dheengadda yookaan edaa fi kana akka yaada dimshaashaatti ilaallee amma foormulaanii ilaalla. Foormulaan ilaallaa. Ayyee waalaikum salaam. Lammiitu lammiif gaachana dhugaa keeti. Naam. Daddafaa barreeffadhaa gaati. Daddafaa. Mee warri fixan harka baasaa. Warri fixatan harka baasaa. Warri fixatan. Akkanaaf akkan nama taqqeeba lagaarraan tan aruusiin jettaniiti fenaatiin aruusitti ta'uu jibbitee kutteemi. Faatumaa giddii. Tasniim mee furdoos baale siifi tasniim akkamitti fenaatii fiduu dadhabdan. Alaqaa irraa fudhachuu deemtaniisa isin lameen kun aayilii isinirra kute. Aayilii isinirra kute alaqaa irraa fudhachuu deemtaniisa. Barreessu jiran isaan hin barreessanii saar qalama qabanii isaani. Eega gaafa kaan tasniim eega gaafa kana sanalii jala qalamaatte. Eega sanalii jala qalamaatte kutte. Waay gaddaafaa qooy. Wallee feenaatiin achi barbaade taate akkasitti.
mee eenyu ka boodarra bee boodarra na dubbisi si dubbisuun barbaade wanni namni jiru darsii booda amma hanqa barreessitaniitiin koomentii ilaalu jira san booda koomentii ilaalu darsii itti fufaa garuu barreeffattanii warri barreeffattan saayiboota keessan ol darbaa morma qaba gateetii qaba hadide asnaa darbaa ana booksiif karaa ta'e nukeerraa kaasa bitattanii mee waaniin an barreesse kana ayyama fakkeenya laalla haquufiin deema formii kana laalu yaana kophaa isii ka jenneen eegaa waanuma amma dura barreessaniirraa fakkeenya laallaa kara biraan deemu qaaf anuma amma dura laallee laalla qaaf qaari'a barreeffama kananii gartanii qaari'a ni mul'ataa mee ilaala asirratti mee akka seera amma barreessinetti akka amma qalxii barreessinetti ilaalame akkamiin godhuu qaba seeraan amma barreesse kana keessatti seeraan qalxii kophaa dhufti jedhu kana keessatti qalxiin barreesserraa yaan koba jirti qubeen shaneen keessaa daal zaal raa harkannaa raatu jira
kisraa wajjin raatu kisraa wajji jiraan yaan ammoo kophaa jirte sitti hamzaa qixxuun gubbaan jirti yoo maal ta'ee hamzaan qixxuun akkana gubbaa teessee dhaabbatti akkaan qabxii seera foormiin ammaan tan isinii barreessetti akkaan foormii ammaan tan isinii barreessetti isin lachuutu gurraan isin kabachiisa tasniim siifi Faatumaa Giddiitis foormiin amma barreessa kana keessatti hamzaa wajjiin maaltu jiraachuu qaba qubee hamzaa wajjiin jirtu jiraachuu qabdu naaf barreessaa jechuun waan hamzaa wajjiin jiraachuu qabdu tan hamzaa wajjiin jirree hamzaa qixxuu wajjiin jirree barreesseetiin jira hamzaa barreesseetiin jira mee ta hamzaa qixxuu wajjiin jiraachuu qabdu abbaa afur barreessaa dafa kisraa ayee fataa kisraa dummaa sukuna maashaallah qubeen ayee egaa yoo fataa goone hamzaa qixxuun waan biraa dubbifamaa biraan qabdu yookaan dubbachiiftuun biraa wajjin hin jirtu ammallee yoo kisraa taate dubbifamaan biraa isii wajjin jiru ammaas yoo dummaa taate dubbifamaan biraa isii boodaan hin jiru ammallee yoo sukunaa taate dubbifamaan biraa boodaan hin dhufu kanaafuu maal jirti maal ta'uu qabdi akkitti arginu yaan tuqaa lama hin qabne kophaa dhufti sababa qubeen shaniin keessaa takka raan tayyaamtu duraan jirtu kisraa hojii jirtuuf boodaan tanwiin hin jiraan yoon tanwiina gubba godheeoo fatateen yoon gubba godheeoo tanwiina akkam ta'a hogguu amma laalu kopha jirtiimi ilaalaafa fataa kisraadummaa sukuna wajji maashaallah yoon fatateen itti godheeoo qaari'an kophaa jirti mooyaan tun akkami jirti yoon fatateen godhe maal akkami jirti ilaalamee bocinii yaasan daddafaagaa akkami jira waalaikum salaam akkatti jiru mee ilaala kopha jira yoo fatateen hin dhufte moo ajab boca barreeffamaatti tasniim kamaal hayyee kophaa jaan tasniim kamaal dura jettee umuyaayaa kophaa jettee ajab Faatumaa Giddii dura jettee kophaa hayyee sheer godhadhu ati namni amma dhufte
إحسان ما شاء الله يه ما شاء الله يه إظهار إدغام إقلاب إخفاء إنما نما خيسا تشيكا جلو سيني ناي مجرى ما شاء الله ما شاء الله أما ولي قال لي خبامتي سببني خبات انتين فتتين تنوينا كسرتين تنوينا دمتين تنوينا ونيني فتتين في ديف إنقدر دمتين إسنقرسيتين جرى إنقدر وان كانت إيه تنويني خنفادا أكا وبتنين إيجا وري duraan jirti jettan dhibbarraa dhibba sirriidha. Wani duraan jirti jettan dhibbarraa dhibba sirrii. Egaa kana duraan jirti horii jettan dhibbarraa dhibbatti sirriidha. Akkatti duraan jirtu laal. An kajennu hamzaa fataatii fi nuun sukunaati. An akkanatti kuni alif sagalee alif yoo kanineef alif fatatayni anini jennaani asittillee alif fataanuun saakin an sagaleen akka qubee laatiinitti isaan kana dubbisnu an jennaani kunilleen an jennaan kanaafuu hamzaa cittuun yaa gubbaa teessi jenne qaceelloon na hordofaa amma qalbiin na hordofaa kuni kana jechuun hanqi gubbaa kun hayaan qabne ayyee as garagalleeti yaa tanatti dabalan yaan tun asitti kophaa jirti akkanatti tan fataa qoftii qabdu tan hamzaa cittuu fataa qoftii qabdu wajjiin yoo laalle kophaa jirti garuu tanwiinaa fataan jala jirtu tun nuun suknaatu boodaan jira jechuun miti dhagee jirtanii hamzaan cittuun tafataa qabdu yoo yaa wajjiin dhufte yaantu kopha teessi fataa qofa kisraa dummaa fi suknaa wajjin yoo dhufte garuu tanwiinni fatatayni tun wanni himu fataan gubbaa dubbachiiftuu aa kanniti fataan jalaa dubbachiiftuu aan kannitu wanni isiin kannitu nuun suknaatu qubee yaa tana duubaan itti maxxanee jira jechuu kanniti irraan deebi'a takka yoo fataan takka qoftiin kophaa jiraatte hamzaa cittuun fataa qabaatte ta yaa gubbaa jirtu yaa gubbaan hamzaa cittuun jiraatte fataa takka yookaan kisraa yookaan dummaa yookaan suknaa qabaatte yaan kophaa dhufti garuu tanwiina yoo qabaatte yaan tun tanwiina yoo qabaatte fatatayni kisratayni dummatayni fatatayni keessaa fataan lameen keessaa dubbachiiftuu a takkanuu kanniti a jennaan fataan lamadaa dubbachiiftuu lama a jenneen dheereessinu wanni kannitu nuun suknaa qabduutu hamzaa cittuu tana gama jalaatiin yaa tanaa wajji waliin maxxanee jira jechuudha. Kanaafuu hogguu kana jechuun kana nuu kannaa wanni godhuu qabnu qubeen dubbifamaadha jechuun dubbifamaadhanee waliin xuuyna yoo akkam taate asii sagalee dubbachiiftuuti qabdii garuu
kisraa wajjiin foormulaa yaa tuqaa qubee dubbachiiftuu dabalataa ta jenne tan tuqaa lama jalaa qabdu. Qubee arabaa 28 keessaa tan dubbachiiftuu dabalataa inni tan tuqaa lama qabdu. Ammoo tuqaa lameen tan hin qabdu. Ilmoodha jenne. Asitti Hamzaa Alii bakka buuti sagaleen kennitu. Yoo kam taate malee yoo dubbachiiftuu hojii qabaate malee. Waan kana ta'eef kana bal'ina sagalee isin bakka maddaarra laala. Waan kana ta'eef jecha nuun sukunaa dubbifamaa kanaafi yaa tuqaa lama hin qabne waliin xuyna. Waliin xuyna jira. Egaa asirra dhaabne eda haala kanarra dhaabne konneekshiniin shabaqni diideeti asirra dhaabne walitti xuysiisnee laalla. Sagantaa edaa irratti asii dhaabne. Ilaanqaan amma ji'a kun isinii galee jeetti yaada. Isinii galee mee warri isinii galee lakkoofsa 5. Daddafa warri isinii galee lakkoofsa 5 naa barreessaa. Warri amma dhuftan garuu sheer godhadhaa booda irra deebitanii ilaaltanii. Dubbiin tun jabdu. Leengaddaa taaniin himee hogguu kisraa seennee wanti tun bocaa hojii ol qabattee deemtii jeetiin jira. Kanaafuu maashaallah Faatumaa Giddii warri galeef. Fatiyaa Muhammadii maashaallah. Rawdaa Falaasiyaa ayyee Ummu Haanaan. Tasniim ati argeessi galee. Maashaallah ayyee. Fatiyaa akkamis hin galiin. Bocni moo? Bilisummaan hawweefuu anaan hulachuutu anarra naa galee jira. Firdoosaa si galee maashaallah. Feenaatiin looceen si baate. Iftuu Ahmadii invite godhi. Ayyaa Iftuu Ahmad dubaani fireendii ni qaba. Fireendummaa ni qaba duwaan Iftuu Ahmad. Wanta kana qabatte egaa. Fireendummaa ni qaba. Mee namni ayyee namni Iftuu Ahmad fireendummaa qabdan invite godhame. Ayyee seera isaa deebisna amma. Seera isaa deebisna. Waa lama waliin madaalaa deemu jira. Duraan gisee dhuftu jennee qophaa gisee dhuftu jennee boodaa gisee dhuftu jennee jidduun gisee dhuftu jennee amma waa lama asirraa arganne. Qabxiin taanis boruun katama. Qabxii sanaa boruun katama. Hamzaan tun gubbaa jirti Hamzaa jettuun. Hamzaa jettuun boodaan jirti. Gubbaan jirti. Yaan dura jirti. Nuun sukunaa boodaan jirti. Hamzaan tun asiin jirti. Yaan duraan jirti jenna. Yoo tanwiin hojii jiraatte. Yaan duraan jirti jaamti. Tanwiin hojii jiraatte. Ifa jeeti yaada. Haala ammaa garuu kanaan. Barreeffama keessatti hogguu barreessinu. Hogguu barruudhaan barreessinu. Akkaataa 8 ka dubbannee jira. Hamzaa jettuun akkaataa 8 argamtu fayyannee jira. San keessaa takka qabna. San keessaa takka qabnu jira. Hayya walitti sirrii barreessina. Yaa akkana gooneeti. Nuun goonee Hamzaa jettuu as keenyee nuun sukunaa as keenya. Fataa as keenya. Tajalaa tana laala. Ayyee warri hin qabne homaa rakkoon qabu taraatti aantuuf peejii laayikii akka gootu akka folooyingii akka gootu ittiin himaa. Bocni gubbaatii fi bocni jalaa kun tokko. Dizaayina jijjiiraatiin deema. Akka isinii galutti. Bocni kun kana jechuun. Kunillee gisee oofne akkana ta'a. Kanallee jijjiiruuf hin deemu. Qalbiin ol dufa. Yaan dura jirti.
yaa fi nuun sugnaa qabdu gisee waliin xuuni akkana waliin xuuni garuu waliin xuqu xiqqoo sana laala waan akkana dheeratte kana yaan asiin jirti aynii miti yaan asiin jirti aynii miti amma dura dubbadheetiin jira hamzaan qixxuun asiin jirti fataa qabdi nuun sugnaa qabdi qubee lameen tana finnee irra keenya raa kisraa raa kisraa qaari'an jennee dubbisa kana taak kunii fi kuni jijjiirraa kunis tokkum wani barbaadu jiru formii kanaan ganaa jijjiiree dura deebisuuf isin agarsiisuu deemaa waan boca kanatti barreeffama kitaaba quraanaa keessatti nagarru boca kanatti barreeffama kitaaba quraanaa keessatti nagarru yaa tana garuu yoo laalle ayin fakkaatti qalbiin bika tanaas na hordofa yoo laalle ayin fakkaatti aynii miti yaada maaliif yaa taate qubee waan isii duraan jiru murteessa yoo tun hin jiraanne yoo jara kun hin jiraanne ayin taati wanti tun ayin taati yoo barreeffamni biraa duraan hin jiraanne garuu barreeffamni duraan jiru kisraadha hamzaa qixxuun yoo kisraan duraa jiraatte maali hojii jirti jenne yaa hojii jirti haala kanaan wanti tun yaada haalli kun boca barreeffamaa keessanii jira garuu kitaaba keessa akka kun hin jiru hayyee amma dura akkaataan hamzaan itti argamtu 8 barreesse 8 barreesseetiin keessaa waanin amma dura jee isin yaadachiisuudhaaf yaada takka lama sadii afur shan jaha torba saddeeta gara laala saddeetan kana qaceeloon laala laaltanii boca takka laala takka lama sadii afur shan jaha torba saddeetan tana keessaa kana lameen jara kana lameen aliif kana lameen jala galchine jenne boca takka jara saddeetan kana keessaa boca takka tan yeroo takka yaa kana jala galtu tan yeroo takka ammaas kana jala galtu kana jala ramadamtu hamzaa qixxuun tan yeroo takka boca saddeetan kana keessaa kan yeroo takka yaa tuqaa qabne keessa galtu yeroo takka alif hamzaa qixxuu alif hojii jirtu jala galtu taniin jee baasaa naa barreessaa asitti dafa warri dabtara qabdanis dabtara keessanirra laala warri sammuu keessaa qabdanis dafaa naa barreessaa 8 keessaa boca agarga amma dafa way dafi shukriyaa bagana gaya nu eeydan dafa barreessaa meeqa tasniim harfii miti hamzaa gubbaarraa qabdi bakka bu'aa qubeeti harfii feete ta'uu dandeessi bakka bu'aa harfiiti boca bakka bu'aadha sigalee tasniim shukriyaa sheer godhadhu boodaree deebitee ilaaltaa furdoosa wanniin hin jee waalaikum salaam faffii sayid waalaikum salaam feenaati amma dhufta
Ayyee obsaalii qalbiin hordoof yaa gaaffii irraan deebi'a. Amma dura Hamzaa jettuun akkaataa saddeetii argamtiin jee takka kophaa, lama aliif gubbaan, sadii aliif jalaan, afur woo gubbaan, shan yaa gubbaan, jaha qubee bakka buuti tun boca qubee bakka bu'uma qubee arabaa dubbifamaa bakka bu'a. Qubee arabaa bakka bu'a malee kun diizaayin foormii isaati. Foormii isaati malee qubee arabaa keessa hin jirtu. Qubee miti. Daal namni tokko daal sa'u mala daalii miti. Tan lama aliif gubbaarra hin jirtu. Ammallee tan lama aliif gama jalaatiin hin jirtu. Hamzaa meeqa agarra? Takka, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet agarra. Boca saddeettan kana keessa takka tan yeroo takka yaa Hamzaa cittuu gubbaarraa qabdu tu itti jijjiirama jenne takka ammaas yeroo takka ammaas as keessa leena jenne takka as keessa leena jennee jirra. Isiin tun boca kana keessaa kan saddeettan keessaa dafa boca lakkoofsa meeqaffaati? Waalaikum salaam. Lakkoofsaan kannaaf takka lama sadii afur shan jaha torba saddeeti. Takkaffaatu asiif as keessa seenamoo, lammaffaatu asiif as keessa seenamoo, sadaffaatu asiif as keessa seenamoo, afuraffaatu lakkoofsaan naa barreessaa. Isii tamtu boca kamtu gizee takka fataa seenaa, gizee takka ammaas dafa lakkoofsa meeqaffaatu yeroo takka aliif jala Hamzaa aliif wajji jirtu seenamoo. Abshir obsaa hayyee barataa haaroo taatu inshaallah qalbiin nu hordofa, qalbiin tammaan hordofi waan siin galii yoo qabaatte lakkoofsa kiyya asirra siifaa kannanii bilbiltee na gaafatta. Kan kana dura si dabrees yoo jiraate na gaafatta inshaallah. Nama haariyaa waan taateef jecha nama haarreeni bilbila kiyya qabadhaa imoorraa na gaafachuu dandeessan. Maashaallah hayyee. Hasan Ali hayyee. Anaan Ahmad waalaikum salaam daaddu. Lakkoofsa afur Fatiyaa Fafii saddeet Ibsa Ahmad hayyee. Hordoftu Fahmi Khalid hayyee. Hasan Ali sadii. Shaakalagaa ala wayri vaayishinii warri dabtara qabdan dabtara bantanii ilaaluu ni dandeessan. Hawwii koo jennata lakkoofsa afur kaaf hin qabnu kaaf hin jiru yaada afraa hayyee aboon hojii si gabbu ara urat boca lakkoofsa afuraffaa siriidha. Saddeetaffaan kana saddeetaffaan Hamzaa kophaa jirtu, torbaffaan Hamzaa aliif gubbaan jirtu, jahaffaan Hamzaa aliif jalaan jirtu, shanaffaan Hamzaa waa gubbaan jirtu, afraffaan Hamzaa yaa gubbaan jirtu, sadaffaan Hamzaa bakka bu'aa wayiitii hojii jirtu, lammaffaan Hamzaa lam aliif gubbaarraan jirtu, tokkoffaan Hamzaa lam aliif jalaan jirtu. Hayyee sheer godhadhuudha deebitee sagantaa laaltaa. Egaa warri amma dura beeytan deebisaa sirii deebisan warra lakkoofsa sadii barreesseef ililli ergaa. Warra lakkoofsa sadii barreesseef takbiir. Warra lakkoofsa sadii barreesseef ililli ergaa. Dafa takbiir maashaallah. Tasniim shawwadamte haa achi barbaari. Ati namarraa horrojuu Hasan Aliirraa horrojuu dhabde. Har'a Hasan Alii si dhoysate tanaafi Hasan Alii baga dhoysatte.
maashaallah sirri hasanali baga jalaaloo isatte tasniim jala achi barbaarin tun hay waalaikum salaam ayyee achi barbaadide tasniim tun eegaa yeroon itti dabartee bar si jalaa korrojuu kaanaani carqii irra keesseemi dabtara irra cuqqaallateemi tasniima irra gaalli siinkee waan irraa korrojuu dhabdi gaarra afra warri irra dhuftan bilbila kiyya itti gaafatamoonni dareedhaa bilbila kiyya kannaaf bilbiltanii gaafachuu dandeessan warri irra dhuftan darsii waan isiniin galii waan asii achii waa'ee kanaa laachee kabiraatiis inshaallah akkaataa itti jalqaba irraa argattan malaan isinii dhawa afra warri maashaallah eegaa irra deebiitiin isinii himaa warri irra dhuftanis irra deebii isiniif taati kana seenu himuu dura laam kana eesanii laam aliif hamzaa citu jalaa qabdu aliif kanaa wajji waliif firoomsine adda baasne laamii fi laam ida'u aliif hamzaa jalaa qabdu walit daballeeti laam aliif kana goone jenne kanallee maal goone hafataa jala galchine ayyee kan akkasit dhaamsinee bira kunne gaafa kaan abba meeqaan noofe afur qabnaani kanneen lameenis walit deebisneeti maal goone aliifii fi hamzaa walit goone hamzaa aliifii hojii jirtu jenne meeqaan noofa shanii hafa hamzaa kophaa hamzaa aliifii hojii jirtu hamzaa waa hojii jirtu fi hamzaa yaa hojii jirtu jenne ayyee isiin tun yeroo takka yaa bakka buuti yaa hayaa kana bakka buuti yeroo takka ammaas aliif bakka buutiin je aliif hamzaa cittuu aliif gubbaaraan jirtu ayyee haala kanaan boca kana akkam goona waan kana jijjiira yaa kana goona ifa yaa kana jijjiirra akkam goonee barreessina akki goonee barreessinu maal goona boca tanaa hojii fudhanne yaa tana akkana goonee dubbisna akkas goonee dubbisna ni agartan lakkoofsa kiyya ol darbaaf nama hariyaaf boca kanaan laalla amma boca kanaan jijjiiru jira dhagee jirtaniimi boca kanaan jijjiiru jira boca duraa kana qaari'an kaja'u kanaan boca isaa jijjiiru jira maal kanaan jijjiiru jira yoo akkam taate dura boca kanaan godhee eegatoota kanatti jijjiiree kana jechuun ammaas kana an jenna yoo maal taate wanni tun yaa taati yoo maal taate an oguu jennu yaa taati ayyee ammaas gaaffii biraati yoo maal taate wanni tun yaa taati yoo kisraan duraan jiraatte hamzaa cittuu fataa qabaattee nuun sukunaa qabdu tana taate wanni kun yaa bakka buuti yoo kisraan duraan jiraatte hamzaa cittuu tana kisraan duraan jiraatte haala kanaan keenyeti nuun sukunaa boodaan finna haala kanaan yaan eessaan jirti jenna yaan kophaa jirti moo duraan jirti haala kanaan dafaa kophaa jirti moo duraan jirti Faaximaa Ali maashaallah jazaakillahu khairal jazaa hedduu galatoomii warri haareenii lakkoofsi kiyyaa kan Faatimaan amma ol baasti kanaa qabaddaa ni bilbiltan imoonis ta'u kan biraatiin boca sababaa isinii galee amma sababaan isinii galee deeqaa 16 dabarsinee jirra asana lilikki jirta baga ol darbiteef lakkoofsi kiyyaa koodiin zaleeka koodiin warri
duwwaa lama afur torba duwwaa warri jalqaba bilbila duwwaan eegaltan duwwaa gootaniiti lamatti aansitan warri ammoo pilaasiin eegaltan akkasii eegaltan kunoo koodii tasniim isinii barreessitee jirti duraan jirti garuu boca kana laaltanii isinii galee garuu eegaa kodoo jedha barseetiin jira duraan jirti maashaallah duraan jirti Gilgaala raan qaaf sababni yaan tun duraan jirti jenneef sababni yaadha jenneen bocni tun yaa tuqaan qabne bakka bu'aa hayyee duraan jirti wanni jenneeniif nuunii fi waan tanaa waliin maxxanee jira kanaafuu nuun dura jirti jechuu barbaanne maaliif dura jiraatte silaa akkana taatee qubeen biraas hin jiraatte tajara shaneen daal zaal raa zayi fi waaw hin ta'in silaa duraan jiraatte hamzaan qixxuun tun boca jidduu irratti argamti san bakasii ilaala kanaafuu wanti tun yoo tanwiina formulaa tanwiinaatti adda babaasnee qubeetti akkana barreessu jira qubeetti adda baasnee barreessu jira formulaa isaati amma gilgaalaan godha isii kana yaa hamzaa qixxuu gubbaa irraa qabdu tan sababa hamzaan qixxuun yaa tanaa hojii dhufteef kisraan duraan jirtu jenne tanwiinaa hojii jirti kanaafuu yoo tanwiinaa hojii goone kophaan jirtu duraan jirti jennaan yoo fataa taate kophaa jirti yaan hamzaa qixxuun yaa kophaa jirtu hojii jirti yoo kisraa taates yoo dummaa taates yoo sukunaa taates garuu tanwiinaa hojii arkanne tanwiina fatateenii goone eegaa boca kana laaltan gilgaal boca kana warri barreeffachuu feetan viidiyoo irra deebitanii booda laaltanii barreeffatan gilgaalaan isinii kanna laaltanii jirtan jeeti yaada gilgaalaan isinii kanna gilgaala godhaa yaan osoo darsii irraa hin dhaabne dura akkiin takaffaa gilgaala wanni goonu takka hamzaa qixxuun yeroon yaa gubbaarraan argamtu yeroo akkami yeroo akkam taate yaa gubbaarraan argamti yeroo akkamii yaa gubbaarraan argamti hamzaa qixxuun yeroon akkanatti argamtu yeroo maal ta'ee akkanatti hamzaa qixxuu tana keenya afreen keessaa kophaa gateessu jira bakka waaw hojjiteessu jira bakka yaa hojjiteessu jira bakka aliif hojjiteessu jira gubbaarra yeroo akkamii yeroon hamzaan qixxuu yaa gubbaarraan teessu dafaa barreessaa yeroo akkamii ohooy sagalee xiyyaa turee dhufu jiraansaa ayyee qabxii lammaffaa daddabeetu barreessaa wanti qabxii lammaffaa yeroon yeroo akkamii ayyee ammallee yeroo akkamii yaan tun kophaa dhufti yaan tun yeroo akkam kophaa dhufti yeroo akkami ammaas duraan dhufti gilgaala wili gilgaala godhaa ayyaana inshaallah fuula dura kisraan duraan yeroo jirtu ayyee yoo dubbachiiftuu dubbifamaan kisraan duba maashaallah yeroo kisraan duraan jirtu
yoo kisraan duraan jiraatte yeroo kisraan duraan jirtu dhufte maashaallah sirriidha. yeroo kisraan duraan dhufte yoo fataan duraan dhufte hoo hamzaa jittuu akkam goona? hamzaa jittuun eessarra barreessina? yoo fataan duraan dhufte hamzaa jittuu eessarra barreessina? yoo kisraan duraan jiraatte sirriidha maashaallah. ililliin qabdanii qooy dhiyootan akkanumatti hin argatte halfuu fooytanii bar mee ililliin argattanoo waytuun isinuma irratti haa ooltu. Ay waliin jajjabeessanii ani baadiyyaa maashaallah. Hasan Ali beeyta kophaa jettii bartasni Hasan Ali irraa korrojuu deemti. yeroo aliif gubbaarraan jirtu yoo fataa taate aliif wajji jirti. kophaan laalle kophaan dhuftu hamzaa jittuun aliif wajji dhufti malee ihsaan aliif gubbaan dhufti. hawwii koo jannata. ayyee maashaallah. maal siraa koroja ayiliiteeti mormi sin cabin osoo namarraa isaanii fi Hasan Ali irraa koroja jettu tasniim. maal si gaafatan ati mormi sin cabin osoo gamanaa fi gamana jettu. egaa fataa hojii yoo dhufte yeroon kophaa dhuftu yeroon yaantun kophaa dhuftu yoo maal jenne qabxii lamaan dabaana barreessa. yeroo kophaa dhuftu yaantun yeroon kophaa dhuftu yoo akkam taate yaantun kophaa dhufti. hamzaan isii hojii hamzaa uka kaayyattee yeroo akkami kophaa dhufti yoo maal ta'e dafa sammuu qabattanii fi dabtara qabattanii ilaala. akkas hin jenne tasniim. dafaga qabxii lama kaniin amma barreessee jira. yeroon yaan hamzaa cittuu wajjiin hamzaa cittuu uka kaayyattee kisraan isii dura jirtu yeroon kophaa argamtu yaantun yeroo akkami yoo maal ta'e kophaa argamti. tasniim si jabaatte ayiliiteeti korrojuu barte si dhoysatanii dabtara isaanii akkana harkarra kaayennaan deebisu dadhabdee baqqaan deebisu jetta. baga firraa agartan hay achi barbaarii qooy walaaji si yaamsisa amma. Khalid Sharafu ayyee maashaallah. Dalzarra Zai wow. Isan maashaallah. Kisraa jira kisraan dura jirti kisraa wajjin maaltu jiraachuu qaba jenne. deebisu jira naa tasniim. Saad Ismail ay barattoonni kiyya akkana bare nama hariyaan sa'aati. Hasan Ali laal kunoo tasniim Hasan Ali sirri deebisee jira. yeroo harfiin isii duraan daal zaal raa zay fi waaw kisraa wajjin jiraatte ayyee qabxii takka tun qabxii takkaa bitala.